guys, akkam jirtu nagaa keessanii Fasikaan jedhama. Kana booddee viidiyoodhaan wal arguun keenya noolu. Amma arra viidiyoon isiniif dhufee mataa koo akkamittiin akkanii wiigii rakkasaan istaayilii godhuudha. Namooti baay'een na gaafattu cidarratti churches yeroon godhadhee dhufu eessatti godhattee dhuftee ganamaan mana mataa deemtee naan jettee namooti na gaafattan jirtu mana mataa hin deemne manatti godhadhee dhufan isiniin jedha. So akkamitti wiigii rakkasatee mataa keenya istaayilii akka goonuu isinitti agarsiisa. Wiigii baay'ee minyaan taaneen akkamitti istaayilii akka goonu maal akka nu barbaachisu isinitti agarsiisa. Ani wiigii kana na barbaachisa. Wiigiin kuni 6 keessaa qaba. Birrii 11.99 dhaan bitee sabarmaayitiidha. Laastikii mataa kana qabduu mataa laastikii mataa ishee xiqqoo jeelii faaqee mataa immoo dirqama nu barbaachisa jechuudha. Mataa keenya filannee itti fayyadamna waan ta'eef Nuti dubbannu mataa keessanii yeroo istaayilii gochuu barbaadan istaayilii mataa keessanii fayyadamuu dandeessu. Ani yeroo baay'ee yeroo ol butuun irraa bareeda. Namooti ol butuun isinirraa hin bareedne ol buttanii qabuuni gadi buttanii qabdanii akka wanta godhu kana gochuu dandeessu. Ani yeroo baay'ee garuu yeroo mataa koo akkasitti qabsiisadhu irraa bareeda. Kanaaf akkasittiin qabsiisee isinitti agarsiisaa jira. Isin immoo istaayilii mataa keessanii akkaataa isinitti ta'etti isinii ta'utti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Laastikii ishee xinnoo kanan fayyadama jechuudha. Akka mataan koo keessaa mul'atee wiigii koo yeroo itti fayyadamu jalaan fokkisiisnee fi ja'a keessaa qaba. Akkan isiniin jedhee kana tokkoon isaa ja'a qaba jechuudha. Yoo baay'ee teesse har'a nuni tokko yookiin lama nu barbaachisa jechuudha mataa kana istaayilii gochuufi. So yeroo adda addaatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Birriin isaa rakkasaa jechuudha. Birrii 11.99 dhaan bitee. So laastikii wajjin dhufa. Laastikii kana irraa baasuutu nurra jira. Laastikiin kun hin ta'u istaayiliin barbaadu yeroo godhuuf naaf mijatu kanatti baasee laastikii isaan isinitti argisiisee kanan fayyadama jechuudha. Akkamittiin fayyadama akkas gootanii jala baastu. Isinitti mul'achaa jira yaadala. So sabooda mataa kootti gadi kaa'aa jechuudha kana. Laastikiin silas agarsiisee kanaaf na fayyada jechuudha. Amma erga niidhee booddee caafiinsaa kun akka gadhiisee hin diigamnee fi ittiin qabsiise jechuudha. Barbaanne akkasumatti istaayilii goonee deemuu dandeenya. Istaayilii isa tokkodha kuni.
Ani garuu akkasiin deemuu gatiin hin barbaanneef wantaan godhuun isinitti agarsiisa jechuudha. Kana fiddanii achi qabdu. Qabduusa kanaa fiddanii qabsiistu jechuudha dudduuba mataa keessanitti. Akka mataan hin mul'anne jalaan gootanii jechuudha. Eessatti akka garamitti akkasii ta'u akka barbaadanitti gootu. Anas ittiin barbaada kunoo. Ammas deebistanii qabsiistu jechuudha. Dudduubatti akka mul'annetti qabduudhaan qabsiistu jechuudha. As fiddanii akkasitti qabsiistu jechuudha. Hundasaa akkasuma gochaa deemna jechuudha. Namoota kan biraan barbaada. Akkan isinitti meeshaa qaba isiniin jedheera. Ani lamaan isaan keessaa fayyadamaa jira jechuudha. Afurtu naafaas ammoo yeroo biraan istaayilitti godhachuudha wanta barbaade. Namooti baay'een barbaanne wiigii tokkoon fayyadamuu dandeessu. Walakkaa isaa fuulduratti gootanii walakkaa isaa dudduubatti godhattanii jechuudha. Ani yeroo baay'ee gatiin jaalladhuu fi istaayiliin isaa tokkuma ta'ee garuu wiigii qannasuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaaddanii wiigii muraasa namooti barbaadan wiigii muraasa fayyadamuu dandeessu. Yoo barbaadan akkas gootanii istaayilii gochuu dandeessu. Barbaadesi biarti suara barbaadanis mataa keessan kabarii gootanii gabbistanii fayyadamuu dandeessu. Anarra gadhiisuun barbaada. Kabarii gochuun barbaadamu kan keessaa qabduu baay'ee isin barbaachisaa. Iddoo iddootti yeroo ol kaka'u ittiin kabarii gootu jechuudha. Asfaamma kuftatii akka hin qabaannee fi kanaan kabarii godhaa jechuudha. Qabduun baay'ee isin barbaachisa. Qabduu gurraattii maqaasaa kan biraan beeku afaan Oromootiin qabduu jennaa isin biraan beeku afaan biraa qabaatee dhumarratti kana fakkaata jechuudha. As bira banaadhaan fakkeenyaa fi as bira
Dhummi rifeensa kootii kana fakkaata. Viidiyoo kana yoo jaallattan like, share, subscribe godhaa. Namooti yaada addaa qabaatanis inboxii naa gochuu dandeessu. Viidiyoo akkan isinii hojjedhu barbaadan kan biraa yoo jiraatanis isinii hojjechuu hin danda'a. Wanta hin beeku yoo ta'e share isinii wajjin gochuu nan danda'a. Wanta mammaatti yeroo keessan fudhattanii ilaaltaniif baay'ee galatoomaa. Isinin jaalladha. Viidiyoo biraadhaan wal agarra. Bye.